Kabajamtoota hordoftoota chaayinaalii keenyaa akkam jirtu? Viidiyoo keenya har'aa kan nuti ilaallu haala salphaatiin akkamitti teelegiraam waaleetii keenya banuu akka dandeenyu steeppiidhaan isinitti agarsiisa. Chaayinaalii kanaaf haaraa yoo taatan sabskiraayib godhaa, akkasumas immoo viidiyoo keenya laayik gochuun daawwadhaa. Jalqaba gara teelegiraamii keessan seenuun gubbaa gara harka mirgaa irra kan jiru sarara sadii yommuu tuqxan akkuma argaa jirtan filannoo waaleetii jedhu hin jiru. Tokkoon keessan waaleetii yoo hin qabne iddoo kanatti filannoo waaleetii argachuu dhiisuu dandeessu. Akkamitti iddoo kanatti shoortikatiidhaan haad gochuun waaleetii banuu dandeessan isinitti haa agarsiisu. Jalqaba teelegiraamiidhuma keessan iddoo mallattoon sarchii aayikanii kana tuquudhaan waaleetii jettanii bifa argaa jirtan kana barreessuun sarchi ni gootu. Sana booda inni bootii teelegiraamii hedduu isiniif ni fida. Isinis osoo hin dogongoriin bootii waaleetii veerifaayid ta'ee jiru kana ni filattu. Itti aansuudhaan staart jechuun jalqabsiistu. Akkuma kanatti staart jettanii erga jalqabsiistanii booda open wallet ishee jettu yeroo tokko kilik gootu. Itti aansuudhaan iddoo kanatti kan argamtu cheekbooksii on gootanii kontinuu jettuun. Achi itti aansuudhaan akkuma argaa jirtan waaleetiin keessan kireet ta'a. Akkasumas immoo meenuu duraa keessatti haala salphaatiin shoortkat aad isiniif godha. Itti aansuudhaan akkanatti waaleetii keessan keessaa erga seentanii booda filannoo let's go jettu kana kilik gootu. Akkuma argaa jirtan waaleetii bannee finneerra. Haaluma salphaadhaan teelegiraam akkaawuntii fi lakkoofsa bilbilaa keessan fayyadamuudhaan akkasitti waaleetii teelegiraamii kireet gochuu dandeessu. Amma haala salphaadhaan kiriptookaaransii fayyadamuun diipooziit gochuu ni dandeessu. Fakkeenyaaf iddoo kanatti filannoo aad kiriptoo ishee jettu kilik gootu. Itti aansuudhaan isa jalqabaa baay kiriptoo kan jedhu filannoo keessa jira kilik gootanii wanta barbaadan diipooziit gochuu ni dandeessu. Fakkeenyaaf doolaara ta'uu danda'a, toonkoonii ta'uu danda'a, biitkoonii ta'uu danda'a, haala salphaadhaan baay gochuu ni dandeessu. Gara isa itti aanutti yeroo darbinuu P2P maarkeetti kan jedhu ni arganna. Baay'een keessan baayinaansii irratti beektu jedhanii yaada. Isa kilik yommuu gootanitti haala salphaadhaan kiriptookaaransii baay'ii fi seelii karaa itti gootanidha. Erga kana filattanii booda geet start kan jedhu yeroo tokko kilik gootu. Itti aansuudhaan iddoo kanatti akkuma argaa jirtan filannoo baay'ii fi seel jira. Fakkeenyaaf baay'ii kan jedhu yeroo kilik gootan haala salphaadhaan gara Itoophiyaa karansiitti jijjiirama. Karansii ETP isiniin jedha. Kanaafuu haala salphaadhaan birrii Itoophiyaatti jijjiiramee kan gurguramu kiriptoowwan garaagaraa isiniif fida. Fakkeenyaaf iddoo kanatti jalqaba irratti birrii 118 saantiima 21 ETP kan jedhu jira. 21 saantiima 45 USDT birrii 118 saantiima 21 ETP jijjiiruun bituu dandeessu. Gadi bubbuutanii filannoo garaagaraa fayyadamuu ni dandeessu. Baay'inaan USDTdhaan toonii biitkoonii bitachuu dandeessu. Waan barbaadan bitachuu ni dandeessu. Asitti karansii maddii USDT jira. Fakkeenyaaf toonii bittu taanaan toonii irra keessu itti fufuudhaan 790 ETP Itoophiyaadhaan tokko tooniitti gurguramaa jira. Gaduma butanii akkasumatti akkasitti amma barbaadan bitachuu ni dandeessu. Akkasumas immoo seelii barbaaddu yoo ta'e gara fuula dudduubatti deebi'uudhaan seel kan jedhu irratti kilik gootu. Akka kana gochuudhaan haala salphaadhaan P2P maarkeetii irratti bitachuuf diipooziit gochuu ni dandeessu. Kana hundumaa kanan isinitti agarsiisee waaleetii koo veerifaayid osoo hin godhinidha. Veerifaayid yoo gootan wantoota kana irra caalan ni argattu. Teelegiraam waaleetii keessan veerifaayid osoo hin godhatiin wantoota sassalphaa ani amma isin agarsiisu fayyadamuu ni dandeessu. Garuu immoo veerifaayid yoo godhattan daangaa malee akkasumas fuuchariiwwan dabalataa hedduu waan argattaniif veerifaayid yoo godhattan baay'ee gaariidha. Warreen paaspoortii yookaan naashinaal ID qabdan akkasumas veerifaayid godhachuuf warri barbaadan isteeppii ani amma isinitti agarsiisu hordofaa. Jalqaba karaa gabaabaa iddoo amma jirtan kana veerifaayid akkaawuntii iddoo jedhu tuquun itti fufuun ni dandeessu. Yoo barbaadan immoo siitingiidhuma waaleetii keessan keessa iddoo identification level jedhu tuquun isteeppii kana jalqabuu dandeessu. Itti aansuudhaan as jalatti filannoo kontinuu jedhu kana filattu. Achi akka kanatti yommuu fidu kontinuu isa jedhu irra deebi'uun kilik gootu. Iddoo kanatti bilbila akka galchisan isin gaafata. Itti aansuudhaan sheer kontaakt kan jedhu kilik goona. Maqaa guutuu akkasuma bara itti dhalannee guyyaa fi ji'a isaa guutuu isa booda send jettuun. Achi akkasitti akka veerifaayid gootaniif isinii fida. Jalqaba veerifaayid gochuuf wantoota barbaachisan keessaa provide identity documentidha. Provide identity documentii gaafa jennu kanneen akka wantoota eenyummaa keenya ibsanidha. Fakkeenyaaf naashinaal ID, paaspoortii, diraayivar, laayisensii ta'uu mala.
Isteeppii lammaffaan perform liveness cheekii jira. Identity documentii keessa erga galchitanii booda fakkeenyaaf paaspoortii erga galchitanii booda achumaan laayivii irratti viidiyoo waraabuun eenyummaa keessan ni mirkaneessa. Kanaaf asii gaditti continue kan jedhu yeroo tokko kilik gootu itti aansuudhaan lafa jiraattan akka galchitan isin gaafata. Fakkeenyaaf Ameerikaa yoo taatan jalqaba irratti United States irra keessu, biyya biraa yoo taatan others country kan jedhu irra keessu, erga akkas gootanii booda asiin gaditti filannoo agree fi continue jedhu yeroo tokko kilik gootanii galchitu. Itti aanuun filannoon lammaffaa isiniif fida. Inni jalqabaa biyya keessa jiraattan jijjiirrachuu yoo barbaaddan iddoo kanatti kilik gootu, lammaffaan immoo dookumentii taayippiidhaan qabdan galchitu. Fakkeenyaaf akkuma dura isinitti agarsiisee veerifaayi ta'uuf naashinaal ID, paaspoortii fi diraayivar laayisensii fayyadamuu dandeessu. Kanneen keessaa kan qabdan filattu. Achi next jettuun. Isa booda erga filattanii dookumenticha upload gochuuf wantoota guutuu qabdan tippii 3 jira. Inni jalqabaa upload a color of photo or file. Footoon nuti erginu paaspoortii ta'uu danda'a. Akkasumas dookumentiin nuti erginu suurichi isaa qulqullina qabaachuu qaba. Inni lammaffaan take a photo in a well-lit room. Inni sadaffaan immoo don't edit image of your document. Isa footoo kaasnee dookumentii keenya tasuma edit gochuun dhorkaadha. Kanaafuu iddoo laayitiin jiru deemuun kaasnee upload gochuun erguudha. Waan jiru isinitti haa agarsiisu. Inni jalqabaa frontii isaa footoo kaasnee kan dookumentii keenyaa yookaan baakii isaa jechuudha. Footoo kaasnee ergina. Sochii garaagaraa akka gootan isin beeksisa. Laayivii irratti waraabuun erga fudhatee booda ammas laayivii irratti kaameraa isinii banaa achumaan viidiyoo irratti guutummaa fuula keessanii dookumentii keessan wajjin mirkaneessuuf sochii garaagaraa akka gootan isin beeksisa. Laayivii irratti waraabamtu. Inni erga mirkaneessee booda akkaawuntii keessan teelegiraamii waaleetii keessan veerifaayi isinii godha. Sana booda erga teelegiraam waaleetii keessan veerifaayi ta'ee fuuchariiwwan dabalataa hedduu waan argattaniif salphaatti tireedii gochuu ni dandeessu. Yoo naashinaal ID akkasumas paaspoortii hin qabdan ta'e haaluma ani dura isinitti argisiiseen osoo veerifaayid hin godhin fayyadamuu ni dandeessu. Yeroo ammaa kana teelegiraam waaleetiin baay'ee isin barbaachisa waan ta'eef haala ani amma viidiyoo kana irratti isinitti agarsiiseen banachuun itti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Wanta gaaffii isinitti ta'ee fi yaada yoo qabaattan koomentii irra naaf kaa'uu dandeessu. Viidiyoo biraatiin amma wal arginutti nagaatti.